Nagaa fayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu jaalalli Waaqayyoo abbaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamuuf jaallatamu saba Waaqayyoo bakka hundumaa kan jirtan qophii keenya torbeen ta'u kan hirmaattan yeroo hundumaa barumsa keenya hirmaachaa kan jirtan gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Arras torbee walitti deebineerra. Ani kan isin wajjin turu Paaster Sami Asfawutii akkasumallee bifa kaameraadhaan obboleessi keenya maatii miruu arras nu faana jira. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin yeroo itti barannu ta'a. Gooftaanis na eebbisu. Namoonni yeroo jalqabaatiif nu hordofaa jirtan barumsa kana dhaggeeffachaa jirtan yoo jiraattan kun gara dhumaatti fidaa jirra. Barnooti baay'een isaa darbeera dudduubatti deebitanii yuutuubii keenyarraa akka hordoftan barumsa walitti fufiinsaa akka ta'e beektanii gamanumaan jaala gooftaatiin isin beeksisa. Akkasumallee maatii akka nu taatan subscribe gochuun share gochuun akkasumallee yaada yoo qabaattan gaaffii yoo qabaattanii cuunfaa keessumaa dhimma ayyaanaaf seeraa irratti gaaffii qabdan hundumaa keessaanis haa ta'u karaa iimeeliis haa ta'u koomentii irras gochuu hin dandeessu gaaffii kamuu nu gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Gooftaa isin haa eebbisu. Torbee darbee ayyaana Waaqayyoo jechuun maal jechuudha kan jedhu qabxii gurguddaa afur ilaallee isaa afuraffaa ilaallee jiraachuu keenyaaf sababa isa ta'edha jennee achirratti waan baay'ee dubbachaa turre dhaabanne har'a qabxii shanaffaa hojii Waaqayyo namaaf hojjetedha. Ayyaanni isa jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Hojii Waaqayyo namaaf hojjete. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8 kaasee seeruu nan dubbisaa. Efesoon boqonnaa 2 8 kaasee kan jiru. Maqaa gooftaa Yesuus nan dubbisa akkasidha. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyadamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokko illee akka ittiin of hin jeenyetti. Nu hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamnee. Ameen. Ayyaanni Waaqayyo egaa hojii Waaqayyo namaaf hojjetedha. Hojii namii kamii hojjete miti. Kutaa darbe keessatti ayyaanni Waaqayyoo gatii malee isaa argannedha inni. Ayyaanni Waaqayyoo liqiis miti. Waan hojjennee deebifnu wayiis miti. Ayyaanni Waaqayyoo kennaa turaati. Hojii malee argamenne hojii malee hin argame kun garuu namni hojjete jira inni ilaalleera. Namni hojjete kun eenyu jennaa hojii Waaqayyo namaaf hojjetedha. Waaqayyootu namaaf hojjete. Bara kakuu moofaatti namatu Waaqaaf hojjeta. Bara kakuu haaraatti garuu karaa Kiristoos Waaqayyootu ilmaan namootaaf hojii hojjeta. Kanaaf caafata qulqullaa'aat isin ayyaana Waaqayyoon fayyifamtanidha. Fayyinni karaa tokkicha. Kakuu haaraattis ta'e kakuu moofaatti fayyinni karaa amantii ayyaana Waaqayyoon qofadha. Achuma asirratti deebitanii yoo ilaaltanii seeruma uumamaa kee gaafa deebitanii Noohi mataasaa ayyaana argatedha. Fuula Waaqayyoo duratti ayyaana argatedha. Ayyaana Waaqayyoo malee fayyinni iddoo kamittuu hin taatu. Waaqayyo karaa ittiin nama fayyisu karaa tokko qaba. Innis karaa amantii ayyaana Waaqayyootiin nama fayyisa. Waaqayyo karaa amantii ayyaanaan fayyisa. Fayyinni bara kakuu haaraatti waan biraan ta'e bara kakuu moofaatti waan biraa hin taane. Bara kana keessa miti jechuudha. Tokki isin kan isin ittiin fayyidanidha. Isin ayyaana Waaqayyoo karaa amantii fayyifamtanidha. Muhammad. Ayyaanni Waaqayyoo kun immoo hojii keessanii miti akka namni tokko illee ittiin of hin jennee fedha. Maal jennaan hojii Waaqayyoo hojjetedha jedha. Hojii harka isaatiiti malee hojii keessan miti jedha. Nuyi egaa hojii harka isaatii kana kee deddeebinaa jedha. Ayyaana Waaqayyoo argachuu jechuun hojii harka Waaqayyoo kee deddeebi'u jechuudha. Malee ayyaana Waaqayyoo argachuu jechuun gadhiisii wayii ta'uu jechuu miti. Yookaan seera maleessa wayii ta'uu jechuu miti. Yookaan immoo akka barbaanne jiraachuu jechuu miti. Ayyaana Waaqayyoo argachuu jechuun hojii Waaqayyoo hojjete kee deddeebi'u jechuudha. Hojii Waaqayyoo keessa immoo waan kana hin jiru. Hojii Waaqayyoo keessa wanti hamaan hin jiru. Kanaaf iyyuu ayyaana Waaqayyoo jechuun hojii Waaqayyo namaaf hojjete. Waa'ee ayyaanaa yookaan waa'ee salveeshinii gaafa gaafnu waa'ee ayyaanaa wajjin wal waan ta'eef fayyina isa jedhamu gaafa gaafnu fayyina ol qixa ayyaana ida'u ayyaanaa yookaan grace plus grace is equal to salvation. Malee grace plus good works miti. Hojii gaariis namoonni tokko tokko hojii gaariitti dabaluu barbaadu, seeratti dabaluu barbaadu. Kun hundumtuu garuu ayyaana Waaqayyoo salphisuudha yookaan ayyaana Waaqayyoo gabbuusanii ilaaluudha. Ayyaanni qobaadhuma isaan fayyisa. Waaqayyo Kiristoos karaa Kiristoosiin Waaqayyo karaa Kiristoosiin hojii ilmaan namootaaf hojjetee fayyina godhee nuu kenne jechuudha. Kanaaf hojii Waaqayyo namaaf hojjetedha jechuudha. Maal ayyaana jechuudha. Isiniif kan hojjetametu jira.
Ganaa isiniif hojjetama. Ganaa waan biraa eeggatu ta'uu danda'a. Waan baay'ee dhaga'uu dandeessu bakkee kanarraati. Asaasa baay'ee dhaga'uu dandeessu. Ani garuu dhugaa sagalee Waaqayyo waa tokko isinitti himu. Waaqayyo bara baraan kan isin itti boqottan, bara baraan kan isin keessa jiraattan, bara baraan kan isin boqochiisu jireenya bara baraa hojjetee isiniif kenne. Dhamaatii garaa garaa har'aa kaasee waan akkasii siitaa har'aa kaasee Waaqayyo waan hundumaa siif fixeera. Maal jennaan jireenya bara baraa tolchee siif fixe. Gana har'aa kaasee kasaaree jammiroo har'aa kaasee akkas ta'a boris sanuma dhageessu iftaa'ee sanuma dhageessu hin darbita hin ceeta suniin Waaqayyo jennaan gaariidha. Sana barraa kanaaf garuu waan tokko isiitti himu ganaa waan itti ceetan hin qabdan Waaqayyo sin ceesiseera karaa ilma isaatii. Ganaa waan darbitan hin qabdan Waaqayyo sin dabarseera gara jireenya bara baraatti. Du'a kee gara jireenyaatti sin dabarseera Waaqayyo. Du'a kee gara jireenyaatti sin ceesiseera Waaqayyo. Dukkana kee gara ifaatti sin ceesiseera Waaqayyo. Karaa eenyu karaa ilma isaatii ofii isaa isin hojjete. Lafa isin dhuftanii lafa hin dhufe lafa nuyi dhufne eenyuyyuu nu baasuu hin danda'u. Eenyuyyuu hojjetee nu baasuu hin danda'u. Lafa eenyu nu fiduu hin dandeenye sagaleen Waaqayyo hojii harka isaatiin akka Waaqayyo nu fide nutti dubbata jechuudha. Kanaaf hojii Waaqayyo namaaf hojjeteedha ayyaanni. Inni biraan ayyaanni oolfamuudha yookaan bira darbamuu. Ayyaana jechuun oolfamuu yookaan bira darbamuudha. Ba'uu boqonnaa 12:13 nan dubbisa. Dhiigni manneen isin keessa jiraattanitti jiru garuu milikkita isiniif hin ta'a. Anis dhiigicha yommuun argu isin irra nan darba. Yeroo ani dha'icha kana biyya Gibxiitti fidutti isin balleessuudhaaf dha'ichi tokkollee si'itti hin bu'u. Ameen. Waa'ee oolfamuu gaafa gaafnu ba'uutti achi deebi'uun keenya dirqamadha. Ba'uu boqonnaa 12:13 isin garuu lakkoofsa tokko kaasaa dubbifadhaa. Ayyaana waa'ee ayyaanaatti argattu waan ta'eef. Waa'een oolfamuu kanaa waa'ee oolaa faasikaa wajjin wal qabata. Oolaan faasikaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana keenya. Oolfamuu yookaan bira darbamuun bara Waaqayyo biyya Gibxiidhaa saba isaa baafachuu fedhe waan tokko godhe. Oolaa qalaa'edha. Galgalatti boofetetti. Oolaa qaltan kada manneen keessa jiraattanitti dhiiga ni ba'a. Dhiiga ni ba'a. Ani gaafan dhiiga sana argu isin bukkeen darbaa. Ergamaan du'aaf gadhiifame sun inni ajjeesuu dhufe sun gaafa dhiiga sana argu maal qofa laala dhiiga sana qofa laalee bira darba jechuudha. Ilaala. Seetaa sana bal'inaan beektu waan ta'eef keeka iltuun barbaadu. Kan isaa mana sana keessa kan jiru dhiiras durbas ta'uu danda'a. Ijoolleen jiraachuu dandeessi. Namoota saba Israa'el jechuun namoota 600 olii kan mana sana keessa jiru. Mana garaa garaa kee kan jiru. Hundumti isaanii garuu balbala mitichira mana isaaniitti dhiiganiif inni oolfaman jechuudha. Oolfamuudhaaf maal qabaachuu qabu? Dhiiga qabaachuu qabu. Hojiin isaanii hin ilaalamne, saalli isaanii hin ilaalamne, amalli isaanii hin ilaalamne, hojjaan isaanii hin ilaalamne, bareedinni isaanii hin ilaalamne, bifi isaanii hin ilaalamne. Ergamaan du'aa sun kan inni ilaalee ittiin bira darbu maal jennaan dhiigichi qofti jiraachuu. Dhiigi hoolicha isaa qalatanii. Dhiigi hoolichi isaa haleluuyaa. Dhiigi hoolichaa hin qaluu balbalatti ni foonsaa immoo kan guutuu nyaataa oolu. Haleluuyaa. Gamaa boo'ichaa, gamanaa boo'ichaa sabi Israa'el asii walitti dachee mana keetti kan inni nyaatu oolaadha. Bakkee kan jiru dhiiga dibameera miidhagina isaatiitti. Waaqayyo akkas godhe bara gamaaf gamanaa hundumtuu boo'u keessa bara biyyi lafaa guutummaa boo'icha fidu keessa asii ol garanii isaan maal nyaatu? Hoolaa nyaatu. Nyaata nyaatu. Garaan isaanii gadi sun irratti nyaata isaan jabeessu. Nyaata yeroo ba'an ittiin isaan deemuu danda'an. Nyaata yeroo ba'an ittiin isaan humna godhatanii deemuu danda'an. Hoolaa. Ale dhiiga isaa balbala duratti dibaa mana kee ammoo oolichi amma fixanitti nyaaddaa jedheeti. Oolaa faasikaa amma ni dhugutti nyaatu. Amma ni dhugutti nyaaddaa jedhee Waaqayyo kenneef. Oolicha immoo guutummaa isaa nyaatu iddoo dhiiftanii qabu. Arrabaa tokko isiitti ayyaana Waaqayyo jechuun Yesuus Kiristoos jechuu akka ta'e beekna. Yesuus Kiristoos immoo oolaa Waaqayyooti. Oolaa faasikaati. Ilaa oolaa Waaqayyo jedhee waan cuuphaan. Oolaan kun immoo isaanaaf isiniif qalameedha. Innis immoo warra dhiiga Kiristoos ofitti qaban, warra dhiiga Kiristoosiin lammaffaa dhalatan, warra dhiiga Kiristoos adda isaaniitti chaappaa ta'e kennameef. Isaan kun du'a bira darbanii oolaniiru isaa. Ayyaana Waaqayyo jechuun ooluu jechuudha. Ooluudhaaf ilaalaa dhiigicha qabaachuu barbaada malee hojii keenya waan garaa garaa hin ilaalle Waaqayyo. Gaafa sabi sun ikkoo saba mata jabeessa. Sabi sun ikkoo saba Waaqayyoof abboomuu hidheedha. Saba Waaqayyoo irratti ka'uudha utuu Waaqayyo isa gargaaru sabi Israa'el. Garuu Waaqayyo gaafa isaan oolchuu fedhe gati waan tokko isaan illee ilaalle dhiiga oolaa isa qalame isa qofa ilaale. Ayyaana Waaqayyo jechuun
dhiiga isa ayyaanichaa qalame dhiiga isa oolaa isa nuuf qalame isa du'a bukkee darbuu keenya du'ichi immoo isa qabennaa du'a isa fooniif lubbuumin du'a bara baraa bukkee sana ittiin darbine arras warri dhiigicha ofitti qaban arras warri hoolicha ofirraa qaban kan nyaatan biyya lafaa kana egaa gaafa biyya lafaatti waan godhu kan isaan nyaatan sagalee waaqayyoo kenna sanuu ittiin nyaanne jira biyya lafaa kana keessa nu ittiin dandeemin amma finnutti nyaanna malee amma qoofnutti miti sagalee kana ni kun kan inni nyaatamu amma qoofnutti miti obboloota amma ni dhuguutti nyaata dhuguu hin dandeenye yeroo hundumaa kan dheebuu nu baasu beela nu baasu nuu kenne gooftaa du'a akka bukkee kan ittiin darbinu addi milikkita addaa nutti godhe kanaaf ayyaana waaqayyoo jechuun oolfamuudha du'a bukkee ittiin darbuudha ayyaanni waaqayyoo sanu ittiin du'a bara baraa bira ittiin darbine isanu dheekkamsa waaqayyoo jalaa ittiin baaneedha. Qabxiin torbaffaan nama hundumaaf fayyina kan kennu mul'ateedha yookaan mul'ifameedha. Ayyaanni waaqayyoo nama hundumaaf kan fayyina kennu. Tiitoo 2:11 kan jiru yoo dubbifne gaarii ta'a. Waaqayyo ayyaana isaa isa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera. Ayyaanni waaqayyoo kunis waaqayyo malee jiraachuu qajeellaa biyya lafaa isaa hamaa gannee bara kana keessa of qabuutti ajeelnatti namoota waaqayyo taanee akka jiraannuuf gorsee gara gaariitti nu deebisaa. Waaqayyo ayyaana isaa isa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera. Namoonni tokko tokko nuyi ayyaana waaqayyoo qofaan fayyuu hin dandeenyu seera sitti dabaluu qabna seerri waaqayyoo hin gatamu. Seerri waaqayyoo dhuguma yeroo kamuu hin gatamu. Seerri waaqayyoo karaa Musee kenne garuu nuun nu ilaallatu. Maaliif jennaan inni namoota hundumaa fayyisuu hin danda'u. Inni kan inni kennameef eenyuufi jalqaba ilaalleerra waan ta'eef waa'ee seeraa keessa sirriitti gadi fageenyaan baranneera. Keessumaa namoonni reefuu dhuma kana dhaggeeffatan yoo jiraattanii maaloo addanaa keessa dudduubatti deebi'aa waa'ee seeraa barumsa barsiise dhaggeeffadhaa dudduubatti. Nama hundumaa fayyisuu kan danda'u ayyaana waaqayyooti. Akka jechuun mana inni waaqayyo ayyaana isaa nama hundumaa fayyina kennuun mul'iseera. Inni kanaan dura kenname sun inni kanaan dura namatti ergame sun nama hundumaa fayyisuu hin danda'u jechuudha. Nuuf hundumaa adiituu hin jedhin gurraachatuu hin jedhin warra fagoo hir'is warra dhiyoo hir'is hundumaayyuu fayyisuu kan danda'u ayyaana waaqayyooti. Inni jalqaba kenname sun nama fayyisuu hin dandeenye. Kanaaf ayyaana waaqayyoo ara fayyinni hin ta'u. Ayyaana waaqayyoo ara fayyuu hin danda'u. Nama hundumaa wal duukaa fayyisuu kan danda'e ayyaana waaqayyooti sagaleen waaqayyooti. Seericha isa jalqabaa keessatti nuyi ormoota turre warra xurii turre nuttiyyuu kan hin bu'amne. Yoo nutti siqan yoo nutti bu'an iyyuu yeroo meeqa kan dhiqatan. Gabaa oolan yoo galan iyyuu warra xurii nutti bu'ee dhabe warra dhiqatanidha. Horiitu jechuudha. Horii seerri sun kennameedha. Seerichi hundiyyuu nuuf hin laatamne jechuudha. Inni kun garuu isa fayyinaaf nama hundumaa mul'ise. Warra Yihuudiis warra Giriikiis warra Yihuudotan taanes ni warra Ormootas fuudhee isa ol galcheedha. Seera isa duraan hin qoodamne seera isa duraatiin alatti ilaalan Ormoota taane ayyaana waaqayyoo isaa ammaan garuu fayyina bara bara arganna. Kanaaf caafata qulqullaa'aan maalidha? Waaqayyo ayyaana isaa namoota hundumaaf. Inni duraa saba Israa'el dubbiitiif kan kennameedha jechuudha. Amma garuu saba Israa'el qofa osoo hin taane nama hundumaa saba hundumaa kan ilaallatu gosa hundumaa kan ilaallatu fayyisuus kan danda'u ayyaana waaqayyootu kenname. Kanaaf ayyaanni waaqayyoo nama hundumaaf fayyina isa kennuudha jechuudha. Qabxiin saddettaffaan ayyaanni waaqayyoo kennaa nama fudhachuu hin malleef akkasumatti tola kennameedha. Ayyaanni waaqayyoo kennaa nama fudhachuu hin malleef akkasumatti kennameedha. Nama fudhachuu hin malle jechuun maal jechuudha? Waa lama ilaalla. Sagalee kana. Waa lama. Tokko kennaa nama fudhachuu hin malleefidha. Lammaffaan kennaa. Kennaadha nama fudhachuu hin malleef. Maal jechuudha nama fudhachuu hin malle jechuudha? Nama fudhachuu hin malle jecha jedhu kana hubachuudhaaf eenyummaa keenya isa kakuu moofaa sirriitti osoo Kiristoos hin dhufin dura jechuudha. Tu Kiristoos hin dhufin dura eenyummaa keenya isa kakuu moofaa sirriitti beekuu qabna. Isa kana immoo sirriitti kan nutti himu eenyudha? Sagalee waaqayyoo Kutaa Efesoon 2:1 kaasee kan jirudha. Efesoon 2:1 amma 18 kan jiru dubbifadhaa tokko hanga 18 kan jiru.
iddoo qabxii gurguddaa 8 qoodee sitti hima. Achuma kiyaan fudhadhee saddeetan isaa yoon dubbise yeroo koo wajjinnaan deemu garuu qabxii gurguddaa 8 sitti agarsiisa. Achuma kiyaa kan hin fudhee jechuudha waan turre. Utuu gooftaa Yesuus hin fudhatin fuula duraa amma miti utuu Kiristoos hin argatin fuula dura waan turre. Tokko karaa fuulaa du'oo turre. Sun du'oo turtaniidha. Du'oo turre. Lammaffaa toora biyya lafaa duukaa buunee deddeebi'aa turre. Toora waaqayyoo duukaan turre. Sadaffaa aboo qilleensa keessa jirutti isa gooftummaa qabuuf abboomaa ture. Kan waaqayyo jala baanee jechuudha. Afur hawwa foon keenya duukaa buunee akka fayyadamummaa keenyaatti fi yaada keenyaatti jiraachaa kan turredha. Malee yaada waaqayyoon beennu yaada waaqayyoo jiraachuu kan hin dandeenye fedhii ofii keenya yaada ofii keenya duukaa kan deemaa turredha. Dheekkamsa waaqayyoo kan turredha. Shan dhalootaan dheekkamsa waaqayyoo jala gallee turre. Dhalootuma ammaa jala turre dheekkamsa waaqayyoo jala turre. Jaaffaan saba waaqayyoon turre. Ormoota turre. Jentaayis warra taba. Warra hundumtuu irraa ilaalee gorra. Warra saba Israa'el tuffatan arrumayyuu saba Israa'el hin tuffatu baay'ee. Nuyi qomoo addaatiin nuyi saba addaatiin of ilaalu waan ta'eef. Inni torbaffaan warra dhagna hin qabatin yookiin warra seera waaqayyoo hin beekne jedhamaa turre. Warra dhagna hin qabatin yookaan warra seera waaqayyoo hin kennamiif. Baay'ee namitti dhagna hin qabanne kana akka abaarsootti baay'ee. Dhagna kan hin qabanne ittiin abaaraa turan jechuudha. Ittiin nu abaaraa turan. Namitti dhagna hin qabanne kana ta'e Gooliyaatiin Daawit. Ormoota isaanuma duukaa Ormoota turre jechuudha. Warra kam duukaa? Orma Filisteemotaa duukaa. Warra kam duukaa? Warra Ormoota qaban duukaa. Amma garuu akkas miti. Qabxii sadaffaan Kiristoos wajjin kanamaa walitti hin qabne turre. Waldaa ijoollee Israa'elitti orma jechuudha. Waldaa ijoollee Israa'elitti orma. Waldaa ijoollee Israa'elitti orma tokko osoo hin taane kakuu abdii ijoollee Israa'el keessaas kan hin qabne ture. Isin kakuu abdii ijoollee Israa'el kee akka qabdanidha. Seera Israa'el qabaa jechuudha. Kakuu abdii ijoollee Israa'el kenname sana kee akka qabdan jechuun seera Israa'el qabaa sanatti homaa hin qabdanidha. Ofii keenyaas abdii kan hin qabne ture waan eeggannu kan biraallee hin qabne ture. Sabni Israa'el Kiristoosiin eeggata nuyi garuu waanuma eeggannu illee kan hin qabne turre. Biyya lafaatti waaqayyo malee turre. Warra waaqayyo malee jiraatan. Warra fedha mataa isaanii jiraatan. Warra yaada mataa isaanii duukaa deddeebi'an turre jechuudha. Nuyi warra Yihuudotaa gidduu keenyan diinummaatu ture. Kanaaf diinummaan nu gidduu jira. Isaan seera qabu nuyi seera hin qabnu. Nuyi akka barbaadne jiraachuu dandeenya gadhiisii jiraachuu dandeenya seera waaqayyo nuuf kenne hin jiru jechuudha. Nuyi eenyuuf abboomna? Hafuura isaa gooftummaa biyya lafaa kana irratti qabuuf abboomaa turre. Saamaa sanaaf. Isaan garuu akkasuma. Kanaaf qabxiilee kana hundumaaf jecha ayyaana waaqayyoo kana fudhachuu hin dandeenye ture. Hunduma isaa yoo dhiisa du'oo waan taaneef ayyaana waaqayyoo fudhachuu hin dandeenye ture. Sin du'oo tursedha waan ta'eef macaafa qulqulluu. Du'aa jechuun fudhachuu kan hin dandeenye deebisuu kan hin dandeenye jechuudha. Du'aamti sun gahaadha bakka qabxiima sana yoo ilaalle gahaadha. Sin du'oo tursedha waan ta'eef ayyaana waaqayyoo fudhachuuf nuuf hin malu. Namni du'aanii mana yoo laattaniifis makiinaa gaarii yoo laattaniifis nama du'aadhaaf. Nyaata bareedaa yoo laattaniifis iddoo gaarii kee yoo keessaniifis respoond isiniin godhu waan tokko sii deebisuu hin danda'u. Du'aan du'aadha bakka waa fudhachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isin du'ootu turtanidha macaafni qulqulluu. Du'aa waan turreef ayyaana waaqayyoo kana fudhachuu hin dandeenye. Du'aan waan isaa ta'u iyyuu hin beeku. Baay'ee kan isin dhibu waa akka jireenyi nu barbaachisu iyyuu hin beeknu turre. Waaqayyootu jireenya isaan barbaachise dhufee nuu kenne malee. Kanaaf ayyaana waaqayyoo kana fudhachuun kan nuuf hin malle ture kan jennuuf kanaafidha jechuudha. Nama fudhachuu hin malleef kan jennuuf. Kennaa jechuun maal egaa? Nama hin malle kanaaf kennaan kenname kun maal? Kennaa jechuun Roomee boqonnaa lakkoofsa irratti sirriitti waa'ee kennaaf waa'ee gadi dadhabbii adda baasee ni ka'a. Gocha waaqayyooti akkasumas dadhabbii fi dhamaatiisa kennicha fudhachaa jiru tokko illee kan of keessaa hin qabnedha. Kennaa jechuun gocha fakkeenyaaf ayyaanni kennaa waaqayyooti gaafa jennu gocha waaqayyoo ta'uusaa dadhabbiif dhamaatii isa fudhachaa jiru kan hin of keessaa hin qabne. Isa waa hundumaadha beekumsa isaaf kennaa jiruuti. Ogummaa isa kennaa jiruuti. Dandeettii isa kennaa jiru kan mul'isudha. Kanaaf ayyaanni waaqayyoo eenyummaa keenya ibsa soodaan eenyummaa waaqayyoo isa ibsudha jechuudha. Nuuf kennamuun isaa.
Amma isa fudhate osoo hin taane amma isa kennee kan ibsudha. Ilaala. Baay'ee kennaa jechuudha. Amalaaf beekumsa inni fudhachaa jiru kan keessa jirre yookaan kan irratti nu hin toofne kennicha kan beekumsaaf amala isa kennicha kennaa jiru kan ilaallatudha. Kanaaf iyyuu beenyaa jechuun kan hin taanedha. Maal kennaa jechuun kennaaf beenyaan garaagara. Kennaani tola kan kennamudha. Beenyaan gatii dadhabbii keessanii argattan jechuudha. Kanaaf ayyaanni waaqayyoon fudhanne kun har'a nu keessatti maal hojjeta? Kennaan kun maal jenneerraa? Kennaa jenneerraa. Kennaan kun immoo nu keessatti hojjechaa jira jenneerraa. Kennaan kun immoo nuuf akkasumatti kenname jenneerraa. Maal immoo hojjeta kennaan kun? Nu keessatti. Kennaa waaqayyoon nu kenne kun akkasuma ammini waan ta'eef. Hojiin ayyaanaa maali kan jedhu waan gurguddaa sadii ilaalla. Tokko wanta inni kanaan dura nuu darbe. Ennaa darbe keetti, ennaa ammaa keetti, ennaa dhuftu keetti. Isa darbe keetti maalluu godhe? Isa jedhuufi ayyaanni maalluuf hojjete kan jedhuufi akka nuyi kallattiidhaan waaqayyo wajjin wal arginu godhe. Du'aa nu kaase, nu jiraachise. Ibroota boqonnaa 9 maalluu godhe? Jireenya nuu kenne, du'aa nu kaase, maalluu kenne? Jireenya bara baraa nuu kenne, fuula waaqayyo dura nu dhaabe. Har'a fuula waaqayyo dura dhaabbannee jirru. Kun sanni nu hojjetedha. Har'a ayyaana waaqayyo har'aan fuula waaqayyo dura jiru isa inni nuuf hojjetedha. Karaa fuula Kiristoos wajjin du'aa nu kaase, du'aa kaaneerra. Ganaa kana booddee nuyi amma fuula waaqayyo dura dhaabbachuudhaaf warra ija jabina qaban miti, warra ija jabina qabanidha waan. Fuula waaqayyo dura dhaabbachuudhaaf ganaa kennaa biraa namoota yookaan waan biraa namoota barbaadan miti, warra kennaa argatedha maqaa. Kanaaf seerattis isa nu hiikeedha, dhiifamuu cubbuu isa nuuf laateedha, waaqayyoof isa nu qulleesseedha ayyaanichi inni fudhate. Inni lammaffaan maal nuuf hojjechaa jira seetu waaqayyo ayyaana isaa isa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera. Macaafni qulqulluu Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti. Ayyaanni waaqayyo kunis nuyi tokko waan nuuf hojjechaa jiru abdii gurguddaa afur walii wajjin ilaalu. Tokko akka nuyi waaqayyo malee hin jiraanne godha. Akka nuyi waaqayyo malee hin jiraanne Tiitoo 2:12. Inni lammaffaan akka nuyi qajeellaa biyya lafaa isa hamaa gannu godha. Har'a waa inni keessatti jiru. Inni sadaffaan akka nuyi qajeellatti jiraannu godha. Inni afuraffaan namoota waaqayyoo ta'an akka jiraannuuf gorsee gara gaariitti nu deebisa. Laala baruma hamaa kana keessa yeroo waaqayyoof jiraachuu hin danda'amne kiyaa waaqayyo malee jiraachuu nu kiyaa fageessa. Ayyaanni waaqayyoo gara waaqayyootti nu deebisa. Waaqayyo malee akka hin jiraanne nu godha. Qajeellaa biyya lafaa nu kiyaa baasa. Qajeellaan biyya lafaa kan inni ittiin moomu ayyaana waaqayyooti. Waaqayyo malee kan ittiin nu jiraachuu of kiyaa baafnu. Waaqayyo malee jiraachuu kan inni ittiin ofirraa fageessinu maaliin ayyaana waaqayyooti. Qajeellatti kan nu ittiin jiraannu ayyaana waaqayyooti. Ayyaana waaqayyoo malee qajeelummaatti jiraachuu hin danda'amu. Gara gaariitti kan nu gaggeessu ayyaana waaqayyooti. Ayyaanni waaqayyoo gara cubbuutti nu gaggeessu. Ayyaanni waaqayyoo gara dadhabbiitti nu geessu. Warra dadhaban lafaa kan kaasu. Qajeellatti kan geessu. Waan gaarii yaada waaqayyoo akeeka waaqayyoo kan itti agarsiisu gara gaariitti qajeelchee kan yeroo hundumaa gaggeessudha. Kanaaf har'a nu keessatti ayyaanni waaqayyoo maal hojjeta? Gara waaqayyootti nu geessa. Gorsee gara gaariitti nu geessa. Qajeelummaa nuuf laata. Qajeellaa biyya lafaa nu kiyaa baasa. Waaqayyoo malee jiraachuurraa nu fageessa jechuudha. Maalluuf hojjechuuf jira seennu fuula duratti immoo Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irra seeru laallee walii wajjin xumura jechuudha. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'atu sana hin eeggannaa inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos inni waaqayyoo keenya isa guddicha fayyisaa keenyas. Ameen. Ilaala. Ayyaanni waaqayyoo maalluuf hojjetanaaf ayyaana waaqayyoo keeteenyee isa kana eeggachaa fuula duratti immoo ayyaanni waaqayyoo kun gara maaltu geessa? Abdii keenya isa eebbifamaa wajjin wal nu agarsiisa. Namni abdii keenya isa eebbifamaa yookaan Yesuus Kiristoosiin eeggachaa jiru hundinuu ayyaana waaqayyoo malee hin danda'u. Ayyaana waaqayyoo malee abdicha eeggachuu hin dandeenyu. Ayyaana waaqayyoo malee Kiristoosin arguu hin dandeenyu. Ayyaana waaqayyoo malee abdicha qabachuu hin dandeenyu. Karaa hundumaa kan nu gaggeessu, karaa hundumaa kan nu qajeelchu. Ayyaana waaqayyoof jabeessee kan nu dhaabu ayyaana waaqayyooti. Kiristoosiif jabeessee kan nu dhaabu. Guyyaa dumaa sanatti ija jabinaan akkanii fuula gooftaa dura kan dhaabannu kan nu godhu ayyaana waaqayyooti. Kanaaf caafatu qulqulluun abdii keenya isa eebbifamaa wajjin kan wal nu agarsiisu ayyaana waaqayyoo akka ta'e nutti fa'a jechuudha.
Ayyaanni waaqayyo maal nu hojjetannaa abdii keenya isa eebbifamaa wajjin wal agarsiisa. Inni sadaffaan inni lammaffaan ayyaanni waaqayyo maal nuuf hojjeta fuula duratti seenuuf ulfina isa deebi'ee mul'atu sanaa wajjin akka wal agarru godha. Ulfinicha wajjin kan walitti nu baasa. Ulfinicha kan nuuf laatu. Ulfinicha wajjin tokko kan nu godhu ayyaana waaqayyooti. Ayyaanni waaqayyo kana hundumaa nuuf godha. Egaan ayyaanni waaqayyo har'as nuuf barbaachisa. Ayyaanni waaqayyo beezidha. Ayyaanni waaqayyo lafee dugdaa kiristaanotaa. Ayyaanni waaqayyo malee bara kana mo'uu hin dandeenyu. Asumaan gaafan gabaabsu yookaan barumsa keenya seeraaf ayyaana kan jedhu kan guyyaarraa asuma irratti nan xumura. Kanaaf ayyaana waaqayyo barbaaduu qabu. Waldoonni kiristaanaa keessumaa geggeessonni waldaa kiristaanaa iddoo garaagaraa jirtan sagalee waaqayyo kan hirmaachaa kan jirtan akka carraas kan dhaggeeffachaa jirtan ayyaana waaqayyo amantootaaf kadhadhaa. Amantoota cubbuu kee kan baasu. Amantoonni waaqayyootti akka isaan maxxanan kan godhu. Jaalala waaqayyo namoota keetti amantoota keetti kan dhangalaasu. Jaalala waaqayyo kan nu qabsiisu. Sagalee waaqayyo maalidha? Jaalalli Kiristoos nu qabeedha. Jaalala Kiristoos kan nu qabsiisu. Qajeelummaatti amantoota deddeebisuu kan danda'u. Amantoota karaa dhugaaf qajeelaatti geggeessuu kan danda'u ayyaana waaqayyooti. Waa'ee ayyaana waaqayyo barsiisaa. Waa'ee ayyaana waaqayyo dubbadhaa. Ayyaana waaqayyo sabaaf kadhadhaa. Ayyaana waaqayyo kee jiraachuudhaan biyya lafaa kana mo'uu dandeenya. Ayyaanni waaqayyo isa du'aa nu kaaseedha. Isa karaa Kiristoos nu agarsiiseedha. Amma dhumaatti geggeessee isa Kiristoos wajjin walitti nu fiduudha. Ayyaana waaqayyo malee biyya lafaa kana mo'uun hin danda'a. Ayyaana waaqayyo malee jireenya qulqullummaaf qajeelummaa isa waaqayyo tolu jiraachuu hin danda'amu. Ayyaana waaqayyo malee fedha waaqayyo beekuu hin dandeenyu. Ayyaana waaqayyo malee akka yaada waaqayyootti deddeebi'uu hin dandeenyu. Ayyaanni waaqayyo kun isiniif haa baay'atu. Kanaaf Museen ayyaana waaqayyo kadhachaa ture. Dinqii baay'atu arguu waan garaagaraa baay'een harka isaa irratti ta'u ayyaana kee na agarsiisa. Ulfina kee na agarsiisa jechaa ture. Ayyaanni Musee argate kun ayyaanni waaqayyo inni mul'ate kun bara kakuu haaraa kana keessatti inni waaqayyo namoota hundumaaf dhangalaase kun inni namootaaf jireenya kennu kun maqaa Iyyasuus Kiristoosiin isin haa argatu. Bara keessan, jireenya keessan, deddeebii keessan, dhala keessan, hojii keessan, tajaajila keessan maqaa gooftaa Yesuusiin nan jedha ayyaanni waaqayyo isin haa argatu. Ulfaadhaa kabajamaa. Warra ayyaana waaqayyo keessa jiraatee darbu fedha waaqayyo jiraatee warra darbu gooftaan nu haa godhu. Barumsa keenya kutaalee garaagaraa 13 amma wal duukaa baranne asuma irratti nan xumuraa. Waa'ee seeraaf ayyaanaa guyyaarraa kanuma irratti xumurraa. Yeroo itti aanu barumsa biraatiin wal argina. Ammasitti namoonni haaraa nu taatan subscribe share godhaa. Ammas irra deebinee si yaadachiifna. Namoonni kutaa kana hordoftan dudduubatti deebi'aatii kutaalee isin darban akka dhaggeeffattan jaala gooftaan gabanumaa isin gaafata. Sababiin isaa barumsi kun isin fayyada. Sheerii godhaa hiriyoota keessaniif namoota wajjin jiraattan hundumaaf sheerii godhaa kennaafi sagaleen kun isaan biraa ga'u. Sagalee kanaan jajjabaatanii namni ayyaana waaqayyo malee jajjabaachuu waan hin dandeenyeef. Ulfaadhaa kabajamaa torbee gaarii qabaadhaa. Torban sagalee haaraadhaan uummata duree haaraadhaan wal arginaa. Yaadaaf koomentii kan kamiyyuu ta'u kan qabdan gaaffii kan qabdan jalatti nu barreessaa. Ulfaadhaa kabajamaa torbee gaarii qabaadhaa. Ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ameen.